Ashama harka fuune kabajamtoota hordoftoota qophii gola seenaa keenyarraatiin kan nuti ilaallu seenaa gooticha Oromoo Arsiin Qeerroo Nageessoo kutaa lammaffaadha. Hanga xumura qophii keenyaatti nu faana turan affeerraa keenya. Goonni bara baraan jiraatam maqaan isaa du'ullee boollaa ol jira. Akkuma jedhan san eeyyen maqaan isaa boollaa ol jira. Qeerroo Nageessoon gaafa lubbuudhaan jiru gootummaa isaatiin waraana Minilikii fi Minilikiin afoo dhaabbatee warra fincilaa turedha. Hawaasni didee fincilus meeshaa waraana ammayyaa isaan laaffiseera. Maqaa gootota sadii Minilik, Raas Daargee fi kenneen jiran. Raas Daargeenis magaalaa Siree Gubbaa iddoo Shoorim Shaaree jedhamu gaafa qubateem maqaa gootota kanaa sadiinim waraana isaaf kennee of eeggannoo akka taasisan itti himeetii ture. Gootonni sadiinis Qeerroo Nageessoom, Intookimoo fi Duulee Barruu jedhamanii. Wanti maqaa jara sadiinii kana isaaniif kenneef Minilik akka of eeggataniif jaratu nama ciccimoodhaan sodaatamtuudha jechuuf maqaa kana kenneefi akka of eeggatan jedheeti. Kana jechuun isaan hin danda'amne kan duubatti hin deebine fardi isaanii kan barate kanneen sirritti of eeggachuu qabdu jedhee itti hime Raas Daargee gaggeesse. Yeroo Raas Daargeen akkana jedhee cimina gootota Oromoo Arsii kana argaa bahu Duulee Barruu cimina isaa kanaaf Daargeen ragaa bahuufim akkas jedhee geerare. Agartee Duulee Barruum goota ta'um ragaa bahee jarru jedheem goota kana maqaa isaa faarsee gootummaa isaa calaqqisiise. Kana booda waraanni Minilik uummatni akka ba'an dirqisiise. Yeroo tana qeerroon fa'i namoota 8 ta'anii maatii fi horii isaanii gara Haliilaa naannawa aanaa Suudee iddoo Hiddii jedhamtutti kaasanii waraana Minilik wal dabarsiisanii turan. Injifachuuf itti deebi'an. Waraanni Minilikiis yeroo kana lafa mijataa qabatee hidhannaa waraanaatiin of qopheessee jira. Gootonni qeerroo fi hiriyoonni isaa 8 fi daa'imman manguddoota loonii fi namoota lola irratti hirmaachuu hin dandeenye jala gudaansisanii yeroo deebi'an lafti dhiheetii jira. Waraanni Minilikii fi kunis dacha'uu gootota kanaa yoo argu akkas isaan waraanuu deebi'an waan beekeef tulluu qadiidaa irra bu'eem mana Qeerroo Nageessoo iddoo hamma haroo qeerroo jirutti goototni sagalis mana qeerroo keessatti riphanii waraanichaan marfamanii bulan. Mana Qeerroo Nageessoo kana keessa siree dheeraa baaxii manaa tuqu kan sarara jedhamutu ture. Gootonni saglanuu siree kana gubbaa ba'anii sochii waraanni Minilik isaan marsee isaan taasisu dhageeffachaa turaniiru. Sa'aatii hedduuf erga turan booda namoota sagalan keessaa gootonni onnee sibiilaa si'oomee fatoo cannaqaa utaalee waraana kanatti gadi ba'e. Waraanni Minilik mana marsee jirus arganne jedhanii gammaduun fatoo qabatanii dabaree itti wal furanii gaafiin joonjessanii. Eenyutu mana keessa jira? Maal fa'aa qabu? Waraanni cimaa qabu? Fatoonis qeerroon fa'i mana keessa akka jiran himuuf dirqamee jira. Egaa kana
Ganaa kaasee waraanichi Minilik mana marsee jiru qeerroon mana keessa jiraachuu dhagahu nu darbuu hin qabu kun carraa gaariidha jechuun mana irratti diddiiguu jalqabaniiru. Laambubaa manaa irraa kaasanii sarara irra dhaabbatanii qeerroo ajjeesuuf yaalii guddaa taasisanii. Mootichi sabaa qeerroonis ilma Oromoo qeerroon garuu takkaa lamaan isaan lakkaa'ee waraana Minilik 9 lafaa guure. Kan kurnaffaas mana keessaa utaalee itti gadi bahee waraanni Minilik kan dura mana keessatti ittisa faachaa godhachuuf asii fi achi utaaluun qeerroo yoo itti gadi bahu dammaqanii akka xaafii bubbeen fuuteem adda facaanis qeerroonis akkas jedhee itti geerare. Tattaadheessaa nageessoo shaatiin addaan galcha nageessoo garbaasaa nageessoo jechuun itti weeddise. Sammuu jaraa guggube garaa jaraa guggube. Kabajamtoota hordoftoota qophii gola seenaa keenya kutaa lammaffaa qeerroo nageessoo irratti fuulleffanne kana fakkaata. Qopheessee kan isin dhiyeesse obboleessa keessan gola seenaa yookiin Arifee Sheekaatiin. Hanga torban kutaa sadaffaa qabannee walitti deebinutti nama torbaniin waa ta'a.